Galanni Waaqayyoo haa ta'u akkam jirtu. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo waan baay'eedhaan nu soora. Ijoolleedhaanis qopheessee nu fida. Karaa adda addaatiin dubbii isaa faarfannaa wantoota nutti tolu wantoota nu barbaachisu hundumaa Waaqayyoo qopheessee guyyaa isaatti nuuf kenna. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Warri qophaa'anii dhufan immoo fudhatanii ta'uu galu. Ameen. Anis waan qopheessee fide torban guutuu torban lama guutuu ofitti lallabaa qilleensatti lallabaa waan qopheessee fide dubbadhaa. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo akka nu barsiisuuf kadhanna. Haleluuyaa. Guyyaan kun guyyaa Waaqayyooti. Guyyaa Waaqayyo nuuf kennedha. Eenyumtuu namaaf hin kennu. Guyyaa isaa akka waaqeffannuuf nuuf kenne. Haleluuyaa. Museedhaan guyyaa tokkicha adda baasee guyyaa itti waan biraan hojjetu, guyyaa itti gab jedhanii anaan waaqessan, hojiirraa waan hundumarraa boqotanii gab jedhanii guyyaa itti na waaqessan kaaki jedhe Waaqayyo. Guyyaa ja'a hojjedhaa, guyyaa tokko garuu boqodhaatoo zim jedhaatoo ciisaa oolaa kan zim jedhaa boqodhaa miti. Rest and worship God. Akkas jedheen boqodhaa, waa'ee Waaqayyoo yaadaa. Foon keessanii boqodhaa, garuu waa'ee uumaa keessanii yaadaa. Guyyaa tokkichi addanaa baasee maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafan guyyaa kanaa guyyaa Waaqayyooti. Guyyaan kun guyyaa Waaqayyooti. Guyyaa Sanbataa, guyyaa torbaffaa sabaas jedhamedha. Guyyaa torbaffaa Sanbata yookaan sabaatuu jechuun rest jechuudha. Hiikumti isaatiiyyuu afaan Giriikiitiin sabaatuu jedhu malee rest yookaan hiikamu guyyaa boqonnaa. Waaqayyo isa kana barbaada. Obboloota koo hin hojjedhaa jedhe Waaqayyo. Guyyaa baay'ees nuuf kenne. Guyyaa tokkittii garuu immoo foon keenyarraas hojii irraas inni xiyyaara balaliisus boqochuutu isatti jira. Inni konkolaataa oofus boqochuutu isatti jira. Inni waan mana addunyaa kana irratti hojjetu guyyaa itti boqotee yoo boqonne ta'e hin danda'u. Foonumti namaatu neechariin iyyuu hin eeyyamu. Haleluuyaa. Hin kadhannee sagalee Waaqayyoo akkuma duratti dubbifame ammas irra deebiin dubbisa. Maatiyos 1 lakkoofsa 28 irraa qabee tanan dubbisaana akkas jedha. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo koottaa, anis boqonnaan isiniif kenna. Gara Waaqayyoon dhufne hundumti keenya yeroo kana faarfachuudhaaf, dhaggeeffachuudhaaf, galata isaaf kennuudhaaf fageenyarraa dhiyeenyarraa wanta adda addaa dhiifnee wanta jaalannu hundumaa dhiifnetti gara kana dhufne. Maaliif dhufne? Isa waaqessuuf, galata isaaf kennuuf. Maaliif? Kan isaati guyyaan kun rest and worship kan Waaqayyooti. Yaa Waaqayyo si galateeffanna, galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Guyyaa kana waan nuu kenniteef ulfaadhu. Nagaa kee waan nuu kenniteef ulfaadhu. Ijoollee keenya qilleensicha hundumaa nagaatti waan heddeef ulfaadhu.
dubbii kee immoo yaa Waaqayyo gooftaa akka hubannuuf ati gurra qalbii keenyaa yaada qalbii keenyaa ati nuuf bani. Maqaa Yesuus Kiristoositiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata dureen har'aan irratti qophaa'e sun sagalee Waaqayyoo jedhu ani boqonnaa isiniifan kennaa isa jedhudha. Ani boqonnaa isiniifan kennaa. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Biyyi lafaa sa'aatii 40 hojjedhaatu kan hafe boqodhaadha. Lakkii 40 hanga hojjenne 50 hojjenneet kan hafe boqonnu. 50 hanga hojjenne 60 70 godhachuu dandeenya. Garuu boqonnaan nama barbaachisa. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Foon keenya kun boqonnaa barbaada. Lubbuun keenya boqonnaa barbaachisa. Waan nu barbaachisuuf Waaqayyos sagalee Waaqayyootis piriinsiipilii nuuf kaa'e. Isumarra darbee iyyuu immoo sagalee Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa qabee wanti akka dubbatamu godheef akkuma asirraa jedhu Yesuusitti fufeedha. Eessarraa itti fufaa? lakkoofsa 25 irraa qabeeti. Innis maal jedhaa? Yaa Waaqayyoo dhoksaa jiru kana warra beektota warra of tuulan jala warra gurguddoota jalaa dhoksitee warra xixiqqoo kanatti waan mul'isteef sin galateeffadha jedha. Warra kaan jalaa hin dhokate. Dhugaan kun warra kaan jalaa baay'ee dhokate. Daagin ganama yeroo kadhatu kan Waaqayyo nuuf qixxeessanii baay'eetu jiru biyya lafaa kana keessa. Kan Yesuus Kiristoositti nuuf qixxeessan yookaan immoo hojii Waaqayyo hojjeteen kan morman sirrii miti kan jedhan ani beekadha kan ofiin jedhan macaafa hedduu kan barreessan hedduutu jiru. Isaan jalaa hin dhokate. Nuuf garuu immoo Waaqayyo nutti mul'ise. Waan warra xixiqqoo kanatti mul'isteef sin galateeffadha. Wanta hundumaa immoo ilmatti waan kenniteef ilmis immoo warra barbaadetti waan mul'isuuf abbaa yoo ilmi warra barbaadetti mul'isa malee homtuu bira ga'uu hin danda'u, homtuus beekuu hin danda'u jedhe. Yesuus Kiristoos garuu akkas jedhe, isin warri iccimaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo koottaa ani boqonnaa isiniifan kennan. Ameen. Eenyutu ofitti nama waama? Akkasumatti boqonnaa namaaf kennuudhaaf ofitti nama waaman yookaan nama hojjechiisanii nama dadhabsiisanii waa namaaf kennu. Yesuus Kiristoos garuu gara koo koottaa ani boqonnaan isiniif kennaa jedhe. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos boqonnaa namaaf kenna. Boqonnaan namaa Waaqayyo namaaf kennu akka biyya lafaa namaaf kennitu miti gonkumaa. Inni keessaa qabee hundeedhaa qabee gara alaatti boqonnaa namaaf kenna. Lakkoofsi 29 akkas jedha. Waanjoo koo fudhaatii baadhaa ana irraas baraa anoo garraamidha kanan gad of deebises boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu jedha. Kottaa boqonnaa isiniif kennaa jedhee booda immoo waanjoo koo fudhadhaa baadhaa ana irraas baraa anoo garraamidha kanan gad of deebises boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu jedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waanjoo beektu miti namni baay'een warra biyya kanatti hin dhalanne waan ta'eef waanjoo hin beekne. Warri afaan Oromootiin waanjoon xiqqoo rakkisu immoo afaan Amaariffaatiin qambar jedhama. Ingiliffaan yoo jedhama.
Yesus Kiristoos qotee bulaa miti maaliif waanjoo koo fudhadhaa togaadhaa? Yesus Kiristoos qotee bulaadhaa waanjoo qaba. Utuu waanjoos qabaatee anoo silaa waanjoo sangaarra godhu anoo akkas miti maaliif waanjoo koo fudhaa jedha Gooftaan. Waan barsiisuudhaaf galanni isaaf haa ta'u. Hojiin waanjoo takka takka sangaa isuma barate isarra godhaniitoo ittiin hojjetu. Hojii waanjoonni lammaffaan garuu isa hojiin barre hojii ittiin barsiisuudhaaf. Warri qonna beektan baay'ee hin beektu. Eeffana hin qoteen beekne isa humna qabu isaa lamalee homtuu jiru isa immoo deemu baqqaa bookkisaatii deemu gaafa waanjoo irra godhan utaanuu jalqaba. Hin barreen hojii isaa warri kaan hojjetan. Inni utaana. Achi fiiga as fiiga keessa garagara inni itti camadame immoo haa jabaadhuun barattaa jedhaan galanni Gooftaa haa ta'u. Isa barate hidhu malee isa lamaan isaanii warra beeknoo walitti jedhan biyya balleesse. Isa barate sanatti garuu gaafa camadan gaafa hidhan inni hojii maaliif fiigu yoo inni hojii taales inuma qaba. Inni hojiin isaa inni barate masmara kana qabatee deemudha. Yoo shinachu taatee haa jabaadhus madeebii jedhaati. Yoo duubatti garagaras lakki fuulduratti deemu kottu deebi'edhaan. Tokko tokko immoo didaan hin jedhu hin ciisa. Qambaritti nama qabateetoo gadi ciisa. Inni duuba jiru immoo waan qabu beektu qaccee shaqqa. Ishiin si dhaga'u duuba ciisa. Abbaan koo yommuu leenjisu waan godhu beeka saggoon beeka. Qaccee dhadhiisuu maal godhu? Eegee hin cabsoo kan immoo kaan maalitti jedhanii? Eegee akkasitti cabsanii dhukkuban saraf jedhee ta'uu qaba. Yookaan immoo hin cinee masitti isa. Maaliif hin cine hojii kanan jaaladhu jedha asiifachuu utaana dargaggeessa. Waanjoon garuu morma isaa qabeetoo eenyuyyuu ga'uu hin danda'u. Qabaniituma lama ta'anii sadi qabanii waanjoo sana keessa gaafa galchan eessa iyyuu dhaqu. Inuma barata. Waanjoon isa hojii hin beekne, isa humna qabus, isa irree qabus qabeet sanarratti galcha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Hin barsiisa. Gooftaan Yesus Kiristoos waanjoo koo fudhaa. Waanjoon Yesus Kiristoos sana gamiiti? Waanjoo salphaadha. Waanjoo nama barsiisudha. Waanjoon akkuma sangaa namarra godhamu waanjoo koo fudhaa gaafa jedhu Yesus Kiristoos nu biraa hafee miti. Innis nu wajjin baachaa nu barsiisa. Yommuu nutti ulfaate jabaadhu anis nu wajjin jedhaan. Yommuu nuuf galuu dides si barsiisan jira miti. Itti fufee too maal jedhaa anarraa baradhaa. Garraamummaa anarraa baradhaa. Biyya lafaa kana keessa garraamin xiqqoodha. Kun warra nama ajjeesaniidha. Kun warra nama ari'ataniidha. Kun ana malee addunyaan tun hin jiraate warra jedhaniidha. Numtiyyuu yommuu gara Gooftaa Yesus Kiristoositti otoo dhufin dura amalli keenya akkana turre ta'a. Garuu gaafa waanjoo kan Gooftaa keessa galu qat nama godha Gooftaan. Maqaa isaa eebbifamu. Waanjoon Gooftaa kun nama barsiisa. Anarraa baradhaa. Waanjoo koo fudhadhaa. Waanjoon eessarra ta'a? Mormarra. Yommuu namni yaadu mormi kun baay'ee
baay'ee iddoodhuma barbaachisaadha. Iddoodhuma qaama namaa keessaas qaama kamuu keessaa mormi iddoodhuma barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaan qaamota kaanirraa ol ba'ee asirraa kan gabbu dipartimentiin adda addaa asiin darbu. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Keessi keenya gaafa beela'u dipartimentii nyaatatiin ol dabarsa. Inni ol immoo dhaqiitoo jedhaan. Sammuun keenya gaafa waan tokko yaadu harka keenyatti argamu kan dhaqii qabedha. Luga keenyatti argaman baddee fiigeedha. Bakka ta'e deemuudhaaf baatu as keessa darba ergaan hundumtu. Iddoon kun iddoo barbaachisaadha. Waaqayyo iddoo barbaachisaa gaafa nu qabu eessayyuudhaan. Yookaan immoo waanjoo kan isaa gaafa asirra nu godhu eessayyuudhaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waanjoo isaatiin akkatti nama qabu beeka. Si'a tokko tokko akkaataa itti bineensonni bineensa isa kan biraa adeemsan yoo laatuudhaan naashinaal TV wanta tokko tokko leencis ta'ee qeerransi akkuma ta'e ta'eetoo eessumaan dhaqee gubbaarranis utaalee morma qabata. Morma bakka kaayyoon isaa taargeetissa morma. Morma qabannaan bakka gaaffanis argachuu hin danda'u. Inni dhiitichoodhaan ofirraa ittisuu bareessi dhiituu hin danda'u. Fuulduratti dhiituun hin jiru kaa duubatti malee yookaan cinaatti malee. Inni ciniinnaa bara sana akka harree diidaa ciniinuu hin danda'u morma qabeera. Morma qabannaan dhumateefi. Inni dheeffus kaayyoon inni guddaan akka morma hin qabanneedha. Inni kaan gaanfa isaatiin ofirraa ittisaa, inni kaan luka isaatiin, inni kaan dandeettii fiigichaa qaba. Inni ani garuu baay'ee isaa olaanaan taargeetii isaa morma qabachuu. Waaqayyo iddoo diinni keenya taargeet godhe waan nu qabeef hoomaan ta'an. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waanjoo koo fudhadhaa. Fudhatii baadhaa. Iddoo diinni taargeet godhee si qabu sanarra goonan si qabuu hin danda'u. Anarraayis baradhaa. Anoo garraamidhaa kanan gad of deebise boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattudha. Isaayyaas 58 warri barreeffataniif macaafa qulqulluu qabdan lakkoofsa 6. Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 6. Isaayyaas 58 lakkoofsa 6 akkas jedha. Soomina ani fo'adhe warra firdii jal'aadhaan hidhaman hiikuu, hudhaa waanjoo itti furuu, warra cunqurfaman luba baasuu, waanjoo hundumaas isaanirraa caccabsuu mitiree jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti yommuu soomanii waanuma barbaadan godhu jedha gara olii isaatti. Soomuun immoo Waaqayyoon dhageessisachuudhaaf, Waaqayyo irraa deebii argachuudhaaf, Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf. Soomina ni barbaade isa kanaa mitii jedhaan Gooftaan. Haala kanaan yoo soomtan ani isin hin dhaga'u jedhaan. Yommuu soomtan wal boottu, wal qoccoltu, akka barbaaddan wal gootu yookaan immoo akka dhallaaduu coollogdanii guyyaa tokko guyyaa lama fuula koo duratti gadi jettanii gizee barbaaddan akka barbaaddan taatu. Haala kanaan ani waan isin dhaga'u isinitti fakkaataa ta'edha Isaayyaas. Lakki ani kanan barbaadu isa kana miti. Maal jedhaa lakkoofsi 6 soomina ani fo'adhe warra firdiin jal'aadhaan hidhaman hiikuu, hudhaa waanjoo itti furuu. Hudhaa waanjoo itti furuu kan jedhu kuni waanjoon hudhaa qabdi azzalaa kan itti jabeessan yookaan itti laaffisan hudhaa qabdi. Yoo isa itti jabeessan baay'uma hidhudha yookaan immoo yoo lallaafes akka barbaadetti hojii isaa hojjechuu hin danda'u.
hudhaa waanjoo itti furuu warra cunqurfaman luba baasu waanjoo hundumaas isaanirraa caccabsuu miti. Isaayyaas akka jedhutti warra rakkina qaban, warri hidhaman, warri cunqurfaman, warri beela'an, warri waan adda addaa irra jiru kun waanjoo jedhe. Waanjichi irraa gadi buusuu miti. Iddoo kan immoo dadhabames itti laaffisuu miti. Luba baasuu miti. Waanjoo hundumaa isaanirraa caccabsuu, hudhaa waanjoo itti furuu, warra cunqurfaman luba baasuu jechuun bilisa baasuu miti. Isa kana miti jedha. Rakkinni gadi nama qaba. Rakkinni akka barbaadnetti akka hin tarkaanfanne nama godha. Daangaa namatti godha. Akka fagaannee hin deemne, akka waan barbaanne bira hin geenye nu godha. Gooftaan Yesuus Kiristoos waanjoon koo nama hin dhibu, ba'aan namni isaaf jedhee baatu salphaadha jedhe. Yesuus namoota dhama'anii ba'aan itti ulfaatu hundumaaf waamicha godhe. Invitation, koottaa gaafa jedhu Waaqayyo Gooftaan cubbuun kan rakkise, rakkina adda addaa keessa kan jiran hundumaa yeroo taa'ee dhaggeeffadhu lallaba koo si yaadis naa lallabdeetti. Biyya lafaa keessa rakkina jira. Salphaa miti. Haarfannichi natti dubbatan na tuqa jette. Rakkinumatu jira, ba'aanumatu jira. Garuu maal jette si'a? Abdiin jira. Abdii bichaa miti. Argeeraani biyya lafaa mo'adheeraa jabaadhaa ani si wajjin nan jira. Si'a tokko tokko waan ofii qophaa'u gaa namni biraa namaa ta'u namatti tola. Waaqayyo immoo wanna sana dhugaadha nu deddeebi'ee laphee keenya keessaan badu. Boonsanis naa lallabeera. Nagaan isiniif kennu jedha ittan dhufa. Sagalee Waaqayyoo gaafa deddeebi'ee nuuf lallabamu namatti tola. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Fakkeenya tokko fudhadha. Gooftaan macaafa qulqulluu keessa jiru Waaqayyo yookaan immoo fannoo isaa nama sadiif kenneedha. Baattatanii akka deeman. Karaan dheeraa ta'uu danda'a, gabaabaa ta'uu danda'a beeku. Garuu wal fakkaataadhuma akkuma humna isaaniitti isaaniif kennu. Hin deemu baataniituma deemu. Keessaa gaafa dadhaban mala na dadhabsiisee kan xiqqoo isheerraa sharaf irraa hin kutan. Maaliif itti salphata gaafa irraa muranii gatan kan hafe fudhatee deema. Ammas deeme gaafa jireenyi itti ulfaatu, gaafa wanni hundi itti ulfaatee jedhu itti siquu dadhabu ammas irraa kuta. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waan Waaqayyo nuuf kenne baay'ee isaa gaafa dhiisaa deemnu faayinaalii gatii nama baasisa. Guyyaa Waaqayyo nuuf kenne, guyyaa isa waaqessinu, guyyaa isa kadhannu, guyyaa isaaf hojjennu, waan biraatiin gaafa bakka buusaa deemnu dhumarratti gatii nama baasisa. Ittuma fufan jedhu warra irraa muras irraa muraatu. Kan jabaatee baatates baattachaa ture ittuma fufan. Otoo bakka jedhan sana hin ga'ine laddoo yookaan immoo wanti isaan ce'uu hin dandeenye tokko itti dhufe. Gaafa itti dhufu falli jiru fannoo baatanii deeman sana irra godhanii isarra deemanii darbuudha. Inni jabaatee otoo irraan kuchitee likkii dhumatti galee irra deeme tolchee. Rakkinni kan jiru warra irraa muraa dhufeedha. Akkamitti ce'ee inni sunoo ittiin ce'ee kassaa silaa baafatanii deemee fudhatee too deemeera. Inni irraa muree irra godhannaan hin ga'u. Likkii isaa miti irraa muraa dhufe. Duubatti deebi'ee itti fiduu hin danda'u, jechaaf fiduu hin danda'u. Achi taa'ee boo'u malee fala biraa hin qabu.
waan Waaqayyo nuuf kenne obsinee eeggachuun jabaannee qabachuun dhumarratti bu'aa qabu kan immoo badhaasa qaba sagalee Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Yoomiyyuu guyyaa Waaqayyo nuuf kenne waan Waaqayyo godhaa nuuf jedhee Waaqayyo badhaasa qaba guyyaa dhumaarratti. Badhaasa qaba. Maaliif Maatiyos 10:28 akkas jedha. Wangeela Maatiyos 10:28 warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kanaa mannaa isa lubbuus foonis qeellee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa malee. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatina. Kanaa mannaa lachuu irrattuu isaa qabu sodaadhaa. Jireenyi namaa gaafa dhumatu foon namaatu deema malee lubbuun namaa eegalu. Lubbuun namaa firdii dhabdee hin duutu. Lubbuun namaa hin duutu. Foon namaatu boqota miti. Abdiin keenyas immoo kan Waaqayyoon ittiin abdannu lubbuu keenyan. Sagalee Waaqayyoo kanaaf biyya lafaa kana waan hunduma isaa hin sodaatinaa. Yoo guddate fooniin hin sodaatinaa. Maatiyos 10:26 akkas jedha. Boqonnaa 10:26. Daagimatoo jiraate dafee baasee na gargaara. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maaliree? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a? Namni biyya lafaa buufate guutumatti biyya lafaa guutumatti buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aa maalii qaba? Maal jechuun isaa biyya lafaa kana otoo buufate waan isa barbaachisu hundumaatu argate. Makiinaa kaffalamee, mana kaffalamee, horii bara jireenya isaa isaaf ta'u, meebii xiyyaaroo isa barbaachisa xiyyaaroo qabaate, fagaatee deemuudhaaf riizoortii gaarii yoo qabaate biyya lafaa kana hundi ishee qabdu. Hambiraas yoo jiraatu hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise lubbuu isaa garuu yoo dhabe yookaan gatii lubbuu isaa maali? Inni kunoo silaa foonii fi manas keessuma jiraachuudhaa fi makiina sammumatti jiraatuu fi wanti barbaadu hundumtuu wanni guyyoota hundumaa nu kaachisu hundumtuu isumaasiitii fi gaafa guyyaa isaa ga'u silaa dhiisee deema lubbuu isaatiin deema foon isaas maxxafa. Maal gatii qabaree? Maaliree bu'aasaa? Akkanatti fakkaatutti lubbuu keessaniifis hojjedhaa. Yeroo itti kennaa. Torbanitti sa'aatii 40 yoo lubbuu keenyaaf hojjennu sa'aatuma 4 ta'u yookaan immoo 50-50 40 lubbuu keenyaaf 40 foon keenyaaf 40 lubbuu keenya. Waa qopheeffadhaa bu'aa isa kana bichaa duukaa of hiddanii kan lubbuu keessanii sun hin jiru yoo ta'e gatiin qabu. Akkas jechuudha miti. Biyya lafaa kana hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti yoo dhise maali? Gooftaan nu haa gargaaru.
nu barbaachisa. Foon keenya yookaan lubbuudhaan namni biyya lafaa kanarraa 70, 80, 90 jedhamte. Inni sun garuu bara baraan jiraata lubbuu keessa. Bara baraan. Kanaaf isa bara baraa kanaaf sa'aatii gara caalu yoo ta'u kennee sirnumatti qopheeffannee barbaachisaa miti. Isa kanarratti fakkaata warra beektota jalaa warra qaban jalaa dhoksitee warra xixiqqayyootti waan mul'istee yaa abbaa siif haa galatu jedha 25 irraa qabe. Warri as taa'uun warra waaqayyo galee fi inni kun yoo na bakka adda addaa jira. Akka eebbana didaasani inni galee fo'achi deemuun immoo akkana deema. Yoo na waggaa nuti gara kana dhufnu kan gara oppositii keenyaa fiigu meeqatamatu jira meeqatu nu bira darba. Waggaa nuti gara kana deemnu gara biraatti kan deemu meeqatamatu jira. Yogguu nuti as teenyee sagalee waaqayyoo baraadnu gara biraa kan jiru meeqatamatu jira. Nuuf gallaan dhufne galanni isaaf haa ta'u. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hin barbaachisa waan ta'eef otoo nu hin barbaachisu ta'e sagalee waaqayyoo fi gooftaan Yesuus Kiristoos kanan dubbatu ture. Filiphisius 2:5 dubbisu. Filiphisius 2:5. Haleluuyaa galanni isaa haa ta'u. Waaqayyoon ulfina isaa dhiisee iddoo guddaadhaa akka nuuf dhufe dubbata Filiphisius 2:5 dubbisu. Gooftaa Yesuus nama dubbisa yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Ameen. Yesuus Kiristoos yaada akkamii qabaa? Anarraa baradhaa dhugarraa midhaa gara laafessaa jedha. Kana bichaadha miti. Filiphisius 1 qabdanii yoo dubbistan ulfina isaa abbaa wajjin isa wal qixxeessu sana dhiisee gadi bu'eedha. Maaliif gadi bu'e? Tumamuudhaaf, garafamuudhaaf, cubbuu keenya baachuudhaaf, arrabfamuudhaaf. Nuti erga ta'ee barre. Nuti erga Yesuus Kiristoos dhiiga lolaasee fannoo irratti cinqamee yaa abbaa maamna dhiifte jennee nuuf gale. Inni garuu dursee kun akka ta'u beeka. Hin beekamu. Gaafuma olii ergamu akka gatii kaffaluudhaaf dhufe akka aarsaa kaffaluudhaaf dhufe hin beeka. Namni otoo beeku waan kanatti deemu hin jira. Waaqa waan ta'eef kuni kaffalamu malee immoo nuti boqonnaan arganna. Maatiyuus ittuma fufee maal jedhaa lubbuu keessaniif boqonnaa argattu. Ergaan irraa baradhaa waanjoo qofuudhaa baadhaa anarraa baradhaa ani gadraa gadis kana nuuf deebisi jedha. Filiphisius isa kana jedha yaada garaa Yesuus Kiristoos qabaachaa ture qabaadhaa inni jedhu gaduuf deebisee hojii isaa hojjete nuuf hojjete. Gaduuf deebise. Eenyudhaaf? Cubbuu biyya lafaa kaffaluudhaaf. Isa karaa addaan dhufe kaffaluudhaaf. Isa nama boqonnaa dhoowwu sana. Isa gatii nama kaffalchiisu waggaa waggaatti guyyaa guyyaatti dhaqanii oolaa muduun qabne qalanii ittiin of dhiqanii waa meeqataan sana isaanuu kan isaan irraan ba'an isaanuu kan boqonnaa namaan naanne sana isa kana kaffaluudhaaf gadi bu'e. Nuuf galanni waaqayyoo haa ta'u. Gadi bu'e. Isa kana nu barsiisa gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo gooftaan erga gara isaa dhufnee booda erga isarraa barannee booda barbaachisaadha gooftarraa barachuun miila isaa jala taa'uun barbaachisaadha. Innis immoo lubbuu keenyaaf kan ta'udha waan nama jalaan fudhanneedha. Aanna fi Maarta Yesuus Kiristoos gaafa mana isaanii dhaqe sana hin beektu. Aannan beekituma dubbii jiraataa kan bara baraan kan ishee jalaan fudhanne kana dhaggeeffatti. Teessitu yeroo itti kennite
Maartaan immoo waan isheen gochaa turte beektu. Yesuus Kiristoos naaf dubbate itti dubbannaan inni isheen hojjettu kun ikkoo bara baraaf ishee daftaa ishee jalaa fudhatama. Inni hojjettu garuu isa waggaa 70 hojjetes 100 nama tursiisu sana. Hammaaram kun garuu yoomiyyuu isan dabarreedha. Inni nu dhamaasee nu daandessee kaan keenya ganamaa akka hin kaane, kaan keenya sanbataa akka hin dhufne, kaan keenya daqiiqa dhumaa sagalee Waaqayyootti gadi jennee akka hin dubbifanne nu godhu kuni isuma yeroo gabaabaadhaaf ta'u kana. Isuma yeroo muraasaaf ta'u kana. Akkas jedhee namatti tola. Isin warri itti dhamaatanii dadhabdanii ba'anis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo koottaa. Namni hin dadhabne hin jiru lafa kanarra. Namni hin dhamaane hin jiru. Namni buusee hin baasne hin jiru. Namni fageenya irraa hin dhufne hin jiru jireenya kanaaf. Isinumti gara koo koottaa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo isin jedha. Isin jechuun numa mitiire afaan Oromootiin dubbata. Yesuus Kiristoos Oromoodhaan inni tajaajilaa ture. Dhugaadha miti? Oromoo ta'uu baate dhugaadhaan afaan Oromootiin yaa abbaa inni ganamaa qabneessitti jedhu kana otoo nu dhaga'u ta'e maal goonu? Kanaaf Oromoodhaan nu dhaga'a. Tigreedhaan dhaga'a. Ingiliffa beeka. Hunda beeka. Galanni isaa haa ta'u. Maayikii kanaaf afaan barbaadan dhuftanii itti kennitan numa dubbatti miti. Afaan Oromoo bichaa Chaayiniffas Jarmaniffas fiddanii itti kenninaan isuma dubbatti. Yesuus Kiristoos hundumaa beeka. Kanaaf ganama deemaa jedhee daagim yeroo kadhatu. Gara biyya lafaa hundumaa deemaa. Great Commission jedhama. Wangeela koo hundumatti, uumama hundumatti lallabaa. Kana malee fayyaa, kana malee itti fayyadaman. Silaa hoo afaan 60 jira. Akkamitti itti lallabu? Yesuus Kiristoos marsaa tokkoffaa bichaa leenjisee gad lakkise. 12. Biyyi lafaa marsaa tokkoffaa, lammaffaa, ja'affaa, 26ffaa baay'ee leenjiste. Carraan arganne suma tokkicha bichaa biyya lafaatti gad lakkise. Inuma deemee Itoophiyaa seenee Wallagga keessa Dabuumii keessa barbaadee akkasumatti nu argate. Galanni Gooftaa haa ta'u. Barbaadee Snake Road jedhamu sangoon hin beeka yookaan immoo yommuu makiinaa gurguddaa oofanii karaa kanaa akkasa tokko nama rakkisa. Fuulduraan yoo eeggatte duuban nama jalaa babba'a. Barbaadeen nu argate biyyi lafaa kun bu'aa bahii baay'ee qaba akkuma siyyaa jette. Isuma buusee baasee keessa deemee caakkaa isaa ceetuma barbaadee lafa jirrutti dhufe wangeelli. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf deemaa jira. Afaan hundumaa danda'a. Laphee hundumaa beeka. Yaada nama hundumaa qoree bira ga'a. Dandeettii namaas beeka. Kan akka Phaawulos fa'aa warra namni sodaatu biyya lafaa sodaatu akkatti qalbara isaa irra godhee gurguddoota duraaf dhaabbate isaa gaa sodaatu akkatti wangeela kanatti nuuf akkatti isa gadi jedhee qomni isaa cabse caccabee akkatti ittiin sirreessuun beeka Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf Yesuus Kiristoos dubbii isaa erga barannee booda waa sadii arganna. Isan dafee dubbadhee xumura. Waa sadii akkasumatti gandaman lakkisu. Sangaan yookaan eeffanichi gaafa leenjii itoo gad lakkifamu akka duriitti babbarooduu akka duriitti
fiffiiguu hin danda'u. Kottu jedhan amma naamusa qaba. Fiffiigu leenji'eera waan ta'eef beeka waan ta'eef gaafa dubbii sagalee waaqayyoo wajjin leenjinu nus akka durii hin taane galanni isaaf haa ta'u. Akkuma barbaannetti isin jira. Lafuma barbaanne isin dhanne waanuma feene isin goonu leenjina irra waan ta'eef nu leenjifateera. Amiin. Nu leenjifatee dubbii isaati. Nu eege. Otoo waaqayyo nu eeguu baatee silaa kan nu balleessus, kan nu miidhus, kan nu quncisus lafa hin taanetti hidhannee kan luka namarraa kutan, kan harka namarraa kutan, kan gurra namarraa kutan baay'ee kana hundumaa jalaa nu raafate. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Gaafa gannu lakkisuu boqonnaa nuuf kenna tokkoffaa irratti isa biraa gaafa ba'an akkuma durii hirriba keessaa wareegdu akkuma durii amichuudhaan ayyallaa duukaa kaachaa buunee gaafa kaanu daandofnee kaanu jenneetu baramnaa akka Beetros fa'a. Maaliif abdii jira akkasii abdii qaba. Gooftaan nuuf moo'eera. Abdii warra qabu waan ta'eef abdii jira. Lammaffaa irratti nagaa nuuf kennu. Wansa nagaan isiniif kennu akka biyya lafaa namaaf kennitu miti. Biyya lafaa yeroo asii gadi baanu jiru warri nagaa eegsisan yookaan immoo lakkoofsi 9 tokko tokko jettus jirti. Yoo rakkadde ishiitti bilbilan kan Yesuus garuu akkasii laphuma keenya keessa jira. Bakkuma jirutti nu dhaqqaba. Isaan sun ganaasii wii jedhanii isiisanii iyyanii yookaan rakkatanii gaafa bira gaafa tarii nama baay'ee dhaqqabuu dhiisuu danda'u. Yesuus Kiristoos garuu lafuma jirutti sagandiitti nu dhaqqaba. Hafuurri isaa nagaa nuuf kenna. Sadaffaan hafuura isaa nuuf kenna. His Holy Spirit to lead you through life. Amma kana booda hafuura waaqayyootiin warra geggeeffaman ta'u warri gara waaqayyoo dhufan. Kaleessa biyya lafaatu isaan geggeessata. Kaleessa foon isaaniitu isaan hidhata. Kaleessa waan baay'eetu nama hidhata. Har'a garuu Yesuus Kiristoos hafuura isaa namaaf kenna. Ameen. Hafuurri waaqayyoo nu keessa jira. Hafuura isaas nuuf kenneera. Nu wajjiniin isin jiraata. Dadhabbii keenyattis nu gargaara. Waaqayyo akkasitti kan nama lakkisu. Ameen. Biyyoota lafaallee gaafa nama barsiisan dippiloomadhaan digiriidhaan wanta adda addaatiin gaafa nama leenjisan kana fixxeetta kan jedhu ragaa namaaf kennu. Isaan kanaan immoo bakka barbaanne dhaqxee ittiin hojjechuu dandeessa namaan jetti. Yesuus Kiristoos sanbata gaafa mana isaa dhufnu akkasumatti gannu lakkisu. Nagaa isaa nuuf kenna. Rest, peace, hafuura isaa nuuf kenna. Boqonnaas nuuf kenna. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kadhuma irratti kadhanname. Haaleluyyaa. Ni kadhanname. Dhugumaan namni gara waaqayyoo dhufe akkasumatti bara isaa fixu. Akkasumatti isin galu. Akkasumattis gad nama lakkisu. Sagalee isaatiin hafuura isaatiin otoo namarraa hin caccabsin waanjoo otoo namarraa hin caccabsin karaa irra deemnu otoo nutti hin agarsiisin bara jireenya keenyaa akka barbaannetti yookaan abbaan barbaade waanjoo isaan irra godhe otoo hin ta'in akkas jedhaa lakkoofsi 30 waanjoon koo nama hin dhibu ba'aan namni anaaf jedhee baatu salphaadha jedhee xumura. Dhuguma wanti waaqayyo nuuf kennee fi waanjoo waaqayyo nuuf kenne yookaan immoo itti gaafatamummaan gooftanii Yesuus nuuf kenne kun kan nama rakkisuu miti, kan hirriiba nama dhoowwuu miti, kan nama cinquu miti, kan akkamatti ta'a nama jechisiisuu miti, akkamitti keessa darba kan nama jechisiisuu miti. Waaqayyo gooftaan sin gaggeessa. Sin eega. I protect you, guide you, teach you the way you should go.
beeka karaa irra deemtu sittan agarsiisa jedha. Buloota Waaqayyoo karaa namatti agarsiisuu baate biyyi lafaa karaa baay'ee qabdi jedha macaafni qulqulluun. Karaan gara Waaqayyoo deemtu immoo qal'oodha jedha. Kan ishee irra deemtus muraasadha. Karaan biyya lafaa bal'aadha jedha. Karaan badiisaa bal'aadha jedha. Kan Waaqayyo nutti agarsiise sun dhuguma isheen qabannee akka deemnuuf Gooftaan nu haa gargaaru. Fannoo Gooftaan nutti kennes akka irraa murmurre gaafa tokko ittiin ce'uu akka hin dadhabne akka warroonni kaan jedhanii bamaarama maraajinat Gabri'eelidhaan nu dabarsiti bobaa ishee kanatti qabattee nu dabarsiti akka warra jedhanii sanaa miti. Yesuus Kiristoos ofuma isaatiin nu dabarsa. Ayyiin Waaqayyo nuuf kenne nu harka jira. Ajantiitiin Waaqayyo nuuf kenne nu harka jira. Ajantiitii Waaqayyoo qabna. Filiphisius 2:5 irratti akkas jedha. Isa Waaqayyo garaa isa Waaqayyo qabaachaa ture qabaadhaa jedha. Yesuus Kiristoos anarraa barannaa ni garraamineedha. Warri garraamiin taane garraamummaa isarraa baranna. Yaa Gooftaa galanni siif haa ta'u. Guyyaa kanaatti garraamina. Bara keenyaatti garraamina. Jireenya keenya karaa qajeelarra situ qajeelcha. Situ oofa. Kunoo fuuldura kee warri jiru yaa Waaqayyo ati nutti mul'isnaaf ati dhoksaa kee nu barsiisnani malee lafti oolan dhabamee miti. Lafti deeman dhabamee miti. Lafti itti bashannanan nu dhibee miti. Ati jennaani. Ati oolchadhaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee yaa eebbifamu. Biyya keenyaaf sin kadhadhaa. Saba keenyaaf sin kadhadhaa. Qambara isaanirra taa'ee akka waliin jenne isaan dhoowwe. Hudhaa isaanitti jabaate. Yaa Waaqayyo Gooftaa ati akka isaanirraa furtuuf si kadhadha. Akka irraa caccabsituuf si kadhadha. Qambarri biyyi lafaa isaanirra goote Isaayyaas akka warra hidhaman hiiktaniif qambara isaanii waanjoo isaanii akka irraa caccabsitan miti jedhe. Yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin isaanirraa kan caccabe haa ta'u. Saba keenyarraa caccabe. Nuni illee Gooftaa koo kan nu dadhabsiisu kan yaa Waaqayyo ba'aa nutti ta'e bara keenya kan nu lakkoofsisiisu kan nu dulloomsisiisu garuu kan gatii hin qabne kan laga hin ceesifne baay'een isaa ija keenyarraa sammuu keenyarraa laphee keenyarraa kan caccabe haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan caccabe haa ta'u. Eebba kee keessa akka jiraannu ati nu gargaari. Mana kee keessa akka jiraannu ati nu gargaari. Daawit guyyaa kanas caalu gara biraa jiraachuurra mana qulqullummaa kee keessa guyyaa tokko jiraachuun akkam namatti tolaa jedha. Isa wayya jedha. Lubbuu namaa yaa Waaqayyo ati bishaan obaasta. Isa gogaatu yaa Waaqayyo lalisista. Mana kee keessa jiraachuun si waliin jiraachuun lafaati nuuf kenniteerra manaati nuuf kenniteerra makiinaati nuuf kenniteerra qilleensaati nuuf kennite aduu ati nuuf baafteerra jiraachuun yaa Waaqayyo Gooftaa koo fedha keef jaalala kee taananii galanni siif haa ta'u. Luba keenya lafa inni jirutti isa gargaari. Wangeelaatitti kennite adaraatitti kennite itti kennee nagaan gara keenyatti akka deemuuf yaa Waaqayyo ati isa eegi. Ijoollota har'a nu gidduutti hin argamne. Abbaa faana isaanii har'a nu gidduutti hin argamne. Lafa isaan jiranitti ati isaan eegi. Ati achis hin jirta. Lafa isaan jiran hundumaa hin jirta. Biyya lafaa keessaa lafti si jalaa dhokate jiru kan keeti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiranitti ati isaan eegi. Ayyaana kee baay'isi. Asii baanirree yaa Waaqayyo Gooftaa koo akka Isaayyaas jedhe sana walabootuudhaaf walamachuudhaaf wanna hin taane keessatti argamu otoo hin ta'in guyyaa keetti itti fufnee si galateeffachuudhaaf nagaan ba'ee nagaan galee yaa Waaqayyo siif haa galatu jechuudhaaf karaa koo na eegde siif haa galatu jechuudhaaf gara mana keenyaa otoo hin jarjarin yaa Waaqayyo Gooftaa otoo hin dhiphatin yaa Waaqayyo si galateeffachaa akka deemnatu nu gargaari. Guyyaa keenyarra adaraa sitti kennaa ati nuuf eegi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Gooftaan si haa eebbisu. Guyyaa gaarii.